Ashama harka fuudhee hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii akkuma qilleensa jira waan ta'eef sagaleen baay'ee hedduu isinitti dhaga'ama. Iddoo bashannanaati waan bubbeen jiruuf baay'ee sagaleen hin dhaga'ama. Viidiyoo tokko garuu arras qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Samoonii irra badeen ture. Deboraan isiniin jedha. Warroon isinii tolellee yaada keessan itti kenna. Kan immoo isinitti hin tolenillee akkasuma mirga guutuu qabdu. Laayikii sheeris gochuu hin dagatina. Warroon immoo isinitti hin tolle dislaayikiis yoo gootan baay'ee bareedaadha. Yoo laayikiin illee isinii bareedu didee laayikii isiniif toluu didee dislaayikiis yoo gootan bareeda. Maaliif egaa viidiyoon banamee ilaalame kanaaf beekumnaaf dabalama. Kanaaf gaariidha inni isiniin jedha. Wal jajjabeessaa yaa uummata Oromoo walitti gara jabaatina. Gara walitti jabaatina wal jajjabeessitan warra haarawaa yuutuubii banate kana yoo jajjabeessitan maal qaba. Garuu namni tokko yoo tokko liivii seenee haasa'u namni dhaqee seenee ilaaluuf tokko hin jiru. Maaliif garuu akkasitti gara walitti jabaatan uummata Oromoo mee gara walitti hin jabaatinaati wal bira dhaabadhaa wal jajjabeessaa. Rabbiin illee kanuma kana laalee akkuma nuti walitti cakkannu kana laalee rabbiillee nuti cakkanee dhukkubuma kanallee rabbiin nurraa haa kaasu akkuma hin danda'a akkuma dhukkuba fidetti. Kanaaf mee wal jajjabeessaa wal bira dhaabadhaa du'aayii waliif godhaa. Namni du'aayii namaa godhe malee kanallee du'aayii gootiif jedhanii. Kanaaf mee akkasitti waliif du'aayii godhaa gara walitti hin jabaatinaa. Nam tokko yoo liivii seenee yoo argitan dhugaa yuutuubii seenuun keessan hin oolu laayikii dhuma godhaa fi bira darbaa. Sheer illee yoo gochuu baatan laayikii mugattu kaatii bira darbaa. Akkanaan dhiistanii bira darbina. Wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Kanaaf rabbiillee sirriitti mee du'aayis walii godhaa. Uummata Oromoo bakka biraatti kanatti dhiigni isaanii akka dhaquu bareedaa keessatti darbamu kanallee du'aayii godhaa fi mee rabbiin nagaadhaan akka uummata Suudii keessatti illee akkasitti darbamaa jiru kana rabbiin akka hin danda'a achi keessaa baasee gara biyya ofiititti namni kamiyyuu hatee biyya ofiitti hin baane akkanumatu biyyaa nama baasaa. Namni tokko akkanumaan lafaa ka'eetoo biyyaan bahu karoora wayii malee waa rakkatu malee akkanaan namni ol ka'eetuma quufee akkanumaan biyyarraa bahe tokkollee hin jiran jedhee yaadu. Xiqqaas ta'e guddaas ta'e ooma yaadeetti manaa baha malee ilmi namaa bahee immoo yoo manaa bahani waan rakkoon namarra gahu namatti fakkaatu yoo bahanii jedhan immoo waa baay'eetu namarra gaha. Rabbiin immoo hin danda'amu hundumaa nurraa haa fuudhu. Isinillee immoo akkasuma warroonni akka gaarii qaamaa qabaattanii akka gaarii biyya gaarii keessa jirtan warroota biyya biraa keessatti dararamaa jiran kana du'aayii godhaa. Warroota Yaman keessatti illee Suudii keessatti biyyuma kamiyyuu keessatti biyyaa keessa ta'e biyyuma namaa kamiyyuu keessatti uummanni Oromoo kan hin dararamne hin jiru. Biyyuma kam keessattuu dararamaatuma jira. Kanaaf du'aayii walii godhaatuma rabbiin hanga qabdaniinis immoo wal gargaaraa. Warri akka carraa gaarii maallaqa gaariillee argattanii uummata kanatti dararamaa jiru kana gargaaruu dandeessanillee gargaartanii kara biyyaatti deebisuuf jechuudha. Kanaaf mee yaada keessan bal'inaan sirriitti uummata kana yaada fi immoo deebii warroota haarawaa yuutuubii banate kanallee jajjabeessaa laayikii godhaa. Ogguma isinii tolee baatallee laayikii godhaatuma bira taraa. Dirqama sheerii godhuu maalni jechuun maaliif laaluuf osoo hin ta'in wajjin kan haasa'uu osoo hin ta'in ogguma irratti argitan nam tokko achuma eenyuyyuu haa ta'u mee laayikuma godhaa irra darbaa. Garuu namoonni keenya hedduun warrootuma yuutuubii gurguddifate jala fiigan malee warra haarawa dhufu kana
ilaalan garuu hunduu kan jalqaba YouTube banatellee kan guddatellee jalqaba achumarraa ka'eetuma suutuma dhufe malee wanni gizoota akka sadarkaa takka YouTube guddifatee sadarkaa sanarra kan ga'e miti. Namni kamiyyuu tokko jedheetuma jalqabee banate addadumaan guddachaatuma deema malee guyyaa takkaan oluma ka'ee namni guddate hin jiru. Kanaaf wal gargaaraa wal bira dhaabadhaa inni isiniin jedhaa dhiifamaa yaada kana isin dabarsuuf yaa warra irratti buufatta yoo jiraattanii dhiifama isin gaafachaa. Kanaaf wal jajjabeessaa uummata Oromoo biraa walitti hin jabaatin ani isiniin jedha. Warroota dararamaa jiran kanaallee du'aayii godhaa rabbumaan kadhadhaa fi anillee harka tokko hin jaallaa rabbiin haganaa laaffisee minumaan kadhadhaa fi haala yaada kiyyaatiin gargaaruu qalbiin nama naafati. Kanaaf isinillee akkasumatti uummata kanaaf itti jabaadhaan bira dhaabbadhaa sagalee ta'aa fi warroonni immoo sagalee ta'aa fi turtanillee guddaa galatooma isiniin jedhaa. Baay'ee manni hedduun immoo sagalee ta'aa fi jira, hedduun immoo gargaaratis jira, maallaqaanis kan bira dhaabatu jira, kan jajjabeessu jira. Kanaaf hundumti keessanuu akkasuma taatanii jechuudha uummanni Oromoo. Kanaaf akkasitti hundumti keessanuu akkasitti taatanii osoo uummata kanaa sagalee taatanii wal gargaartanii laayifii gootanii waluma jajjabeessitanii baay'ee gaarii irratti fakkaata. Kanaaf garuu dhiifamaa yaada kiyyaa kana isiniif dabarsuuf dhiifama guddaa isiniif jedha. Warri natti muufattan yoo jiraattan dhiifama isin gaafachaa. Viidiyoon kiyya kana fakkaataa garuu iddoo baay'ee namatti tolu wayiiti. Qilleensa jira malee iddoo bashannanaati. Baay'ee namatti tolu, baay'ee bareeda. Riizoortii Riisootaa Maariinaa Laangaanoo yeroo boqonnaa keessanii bakka itti nama baay'ee jaallattan wajjin bashannantanii yeroo yaadannoo ajaa'ibaa dabarsuuf gara Riizoortii Riisootaa Maariinaa koottaa. Istaandardii Awurooppaatiin kan ijaarame, nyaata kan biyya keessaaf kan biyya alaa dhamdhamachaa, qilleensa uumamaa fudhachaa yeroo gaarii nu faana dabarsaa. Siree mijawaaf qulqullina addaa qabus ni jira. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 91147 96 Duwwaa 3 Duwwaa 91187 5582 Duwwaa 468 Duwwaa 7 76 Riizoortii Riisootaa Maariinaa Laangaanoo. Iddoo bashannanaa sanarratti nama maal taatee